bifa kana fakkaatanii hojjetteetii xumuree jira jechuudha. Amma keesii fidee tana jechuudha. Isa akkana qulqulluu kana keessa godhee talleejii godha. Laayishii koomatti gochuun jajjabeessuun irraanfatanaadha. Bifa kana fakkaatuun jechuudha. Bifa bareedaa kanaani like gochuun jajjabeessuun irraanfatanaa isiniin jedha. Yeroo sa'aatii xabbasuu barbaadan qofa baasanitti fayyadaman jechuudha. Bukan lagi sejasa. Sinitti mul'ata itanan abdiin qaba. Indaka isa tokko godhuun diimaasha godhuu qabna. Ani keessee nama keessa kanan godheedha. Sa'aatuma barbaadan fuudhaniitu xabbasuu qabu. Maaliif sababni inni salleetii taa'uu fi akka inni kanneen bifa kana fakkaatuun hojjetteetii fixee jira jechuudha. Laayishii koomatti gochuun waan gaaffii isinitti ta'es koomatti daranaatti na gaafadhaa. Isinillee akka bartanii raatee akkamitti akka maramu akka bartan abdiin qaba. Inni keessaa jimneen manuma keessatti orgaanoo fi jimneen inni tokko ashagamaa xiqqaadha. Inni tokko immoo guddaa kan piizaa manamni irra godhamudha. Kasaa wanti biraa homtuu ittiin godhamu. Lixii fi bishaanii akka inni wal saalaa qabudha, akka inni qabudha akkatti jechuudha. Inni biraa immoo ashagoon ittiin godhamu, zayitiin ittiin godhamu, homtuu ittiin godhamu jechuudha. Amma inni kun akkatti ashagamee talleejii keessa taa'aa sa'aatii nyaachuudhaaf xabbasanii itti fayyadamuudhaaf san qofa gadi ba'a jechuudha. Na waliin tura. Guyyaa biraa viidiyoo biraa hamma deebi'ee dhufutti nagaa naa bu'aa isiniin jedha. Dhaggeeffattoota kabajamtoota goona jajjabeessa isiniin jedha. Kana fakkaata ra'aatiin guyyaa biraa hamma deebi'ee dhufutti nagaa naa turaadha. Like, share, comment gochuun hin irraanfatinaadha. Bye bye. Kana fakkaatuun inni maraatanan jira. Jimnee keessa orgaanoodha kan godhamee jiru. Bifa kana fakkaatuun kana maraa jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu bifa bareedaa kanaadha kan qabu. Inni waliin tura hin affeerraa kooti. Haalleen ani itti mayu jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu akka waraqaa aariishii faa maramuudha.
bifa kana fakkaatuuni kanan mareechuudha sakana ammallee hunda isaa bifa kanaan kanan maru qoya isinitti mul'atu jechuudha hammam akkan keessa godhe jechuudha akkanatti tolta mara akkasinitti mul'atu fana hunda sababa kanaan gammaree fiteen booda talleejii keessa godha kan zaayitiidhaan inni kan xabbafamee nyaatamu Itoophiyaatti illee hojjechuu dandeenya. Like share comment gochuun na jajjabeessaa irraa fatanaadha. Uma isaa immoo isa kana ganaa fixee isinittan agarsiisa jechuudha. Like godhaadha. Ra'aatii jedhama maqaan isaa. Video akkamitti akka waraabu sila natti hin tolle kan sananii tiricha gara olaanaatti siisiisuudha. Na waliin toraa hamma dhuma ga'uu like share comment gochuun na jajjabeessuun irraa fatinaadha. Wantoota garaagaraa YouTube jalatti gadhiisaa jira. Jala galaati like share comment gochuun na jajjabeessan jedha. Ishee rogsadee tana gara guddaa kanaani kanatti goonu jimneedha. Akkasinitti mul'atu fane. Viidiyoo anatu waraabaa jira waan ta'eef kaameraa ofitti garagalchee. Kuna duraaf immoo YouTube'n koo hoonaa guddate. Astakaakkalee viidiyoo bareedaa isiniif dalaga. Hamma dhuma ga'uu waliin turaan afirraa fuutii like gochuun irraa fatinaa dhargee fixeen booda isinittan agarsiisa jechuudha. Na waliin tura. Baay'ee sisiidha inni kun baay'ee haphii. Itti baay'isuu hin qabnu, itti xiqqeessuu hin qabnu yeroo lixicha keessa goonu. Akkasinitti mul'atu jechuudha. Ishee caafii ishee tana walitti finnee erga walitti finneen booda suuta jennee marraa jechuudha. Lixii fi bishaan immoo erga walitti hintinii goone akkashiin wal qabdu akkashiin walaa hiikkate jinneen zayitii keessatti waanaan buuneef hundashiitu maaliif viidiyoo waraabuuf sila natti hin tolle taanaan tiricha akkatti qabee isinitti agarsiisa akkasinitti mul'atu hidhee taanaan. Innaa gaafisoo qabaattan na gaafadhaa koomentii jalatti isiniin jedhaa like share koomentii gochuu na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Oromoo koo qaqqaaliiwwan koo share like gochuun hin irraanfatinaadha. Amma isa kanarraan gahee jira jechuudha. Isa kana kiisii keessa godhee raawwadhe tanaan tallee jeegodha. Iddoo baay'ee qorraa jechuudha. Kaza erga wal qabeen booda amma sa'aatii meeqa sa'aatii 2:07 akka biyya labaatti. Isaan xuqumii sa'aatii 7:30 kan nyaatanii yeroo san immoo talleejii keessa fuudhamee hin xabbafamaa jechuudha. Dinnicha inni kun viitaaminii hedduu of keessaa qaba. Isinillee itti fayyadamaadha. Soorraddaadha. Akkaataan inni itti maramu baay'ee salphaadha. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf har'umaan barees. Innaa nyaatota biyya arabaa baruun nuufillee faayidaa qaba.
hammaduma ga'uuna waliin turaadhaa isiniin jedha. Zayitii immoo yeroo xabbafamu erga zayitiin ho'een booda erga zayitiin isaa ho'een booda keessa godhanii xabbasanii bifti isaa magaala erga ta'een booda keessa baafamee nyaatama jechuudha. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin amman deebi'ee dhufutti nagannaa turaadhaan isiniin jedha. Uma isaatillee hunda isaa yoo fixe isinittan agarsiisa akkamitti peestalii keessa godhe kan ashage jechuudha. Na waliin tura. Kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalee kootii akkam jirtan nagaa keessanii har'a aatiin xaqallalaa jira jechuudha. Isa kana shigiidhaan dhufe isa kana sitti maratanan jira sitti jimnee fi mortedeella itti godhameeti jira jechuudha. Qiimamiidha. Innaa na waliin tura. Affeerraa kootii isiniin jedha. Na waliin turaadha akkanatti akkamii maruu isa kana jechuudha. Asitti lixii qopheeffadhee tanan jira. Amma jimnee itti godhee tanan jira jechuudha. Akkuma argitan kana amma isa kana nan mara. Ergaan akkatti maree caafirra ga'een booda jechuudha. Fidee lixii xiqqeessee as keessatti nan godha. Kazaa walittan xaqallalaa jechuudha akkatti. Amma ani amma yoona ga'uu kanan maraa ture isa kanaadha. Ammallee maraatanan jira. Like share comment gochuun na jajjabeessuun irraa fatanaadha. Warri maatii naa ta'aa turtanis guddaa galatoomaadha. Na jajjabeessan jedha. Shaar Ramadaanidha. Akka inni lixii bishaanii fi lixii bichaadha. Akka inni nu jala hin banamneef jechuudha. Xabbafamee zayitiidhaan nyaatama. Hin beektan jechuudha. Isa kana asiinii miti asiin itti goonetti kan maru jechuudha.